wallahi wa billahi wa tallahi bakka anjirutti gibbii cabsanii imanatti hin seenne sheeka gobbaa gannoo dhiisa sheeni gobbaa dharaan hidhame keessaanillee qaama nageenyaatti haasa'ee jiraan halkan sa'a shanitti dallaa cabsanii fuudhan dallaa namaa cabsuunillee yakka nuti akka nama tokkootitti Dr. Abiyyi ni daggafa garuu ammoo hedduun ammoo tiniin gochi garii yoo arginu nu jubbisiisaa jira ammoo mootummaa kana namni gariin gochi gariin qaamuma seeraa ta'e oddoo namaa cabsuu jechuun du'a sheeni gobbaa boqatee jira wannan jedheef rabbii walgee jira wannan jedheef du'a gibbii namaa cabsanii namatti seenu jecha bagaan hin jiraatin gibbiisan wallahi wa billahi wa tallahi bakka anjirutti gibbii cabsanii seera malee imanatti hin seenne hin du'a malee sheeka gobbaa cabaqaa afaaniiti daggaa fi Dr. Abiyyi gannoo dhiisa sheeka gobbaadha boqate rabbii walgee wanni jedheef dharaan hidhame namni waan isaa dubbatu hin jiru anillee achi hin dhayne garuu dubbiin dubbii gosaa ta'uuf deemti dubbii biyyaa ta'uuf deemti roozaa tiktookara hin talasantu akkana godhe beenee callisaa jirra callisaa ammoo hin jiru namni ammoo tiniin gosaan akka walitti hin deemne biyyaan wal akka walitti hin deemne seerri salkaniin sa'a shaniin gibbii namaa cabsu maal jechuudha gibbii namaa cabsuun maayin ganama tokko biyya keenya ni jaalannanu seerallee hin qabani namoota seeraa waliin hojjetaa jiru biyya teenya eeggataa jira waa'eetu dalagaa jira akka mataa kiyyaatti garuu dallaa kiyya cabsuu maaltu isin hayyame halkan sa'a shanii garrafan Mukiraatum siraawul kana dura yeroo lama hidhan dhiifama gaafannee fi kadhannee fi mootummaa gadhiisan ummata bu'e gaaf duraallee ummata saambituu arrabseet hidhaa seeneet kadhannee viidiyoo hojjannee fi ummanni dhiifamaan gadhiise. Sigalee amma immoo deebi'ee abbichuun noo isa saaddabamu higabaan gabtuan hiqqataqqataan in kolaafama sinjaabarii qoraxxaxaan hin dagudde piinsaan qeensarraa guurama sinjaabara piinsaan qeensirraa guurama muuyyaleen isaa keessaa dhumtutti. Sheeka Roobee illee bakka dhufuu taasisa. Sheeka Roobee tokkoffaa obboleessa isaa osoo inni lubbuun jiru taaziyaan nyaachise du'e jedhee nama 1900 irratti daaruraa akiraa deemee rabbi jaannata isa haa galchu jedhee taasisuu gabaan lammata immoo ani jedhe osoo wayita sheeka gobbaa manaa fuudhan san mana jiraadhe lubbuutii annabaa malee jara san fixa jedhe waan jala guddaadha qabadhu silazii sumi gabaan. Mucattii ammoo namni dhiira ta'e mee mucattii roozaa jedhamtu san namni ani dhiira jedhe barri isii duraa bahu in ajjeefna jedhamtu mubittii ilma araadaa dhuguma rabbii sitti maamiyaan wafaffee wanfiitiin jechuudha akka qilleensaatii fi akka namaati osoo hin ta'e bubbee wafaffeen jechuu karaa takkatti ilmi namaa hin qabanne yoo jiraatu koo ta'e jechuudha gar rabbiitiif jecha banii aadam ta'eef jedhee rabbiin qoma keessa diinaa rabbii xiqqoo wayii haga kaa yoo jiraate wushaan kifte afi yoo jiraate sheekaa roobeeti. Roozaan haga misqaala zarraa waan takkan goonean yeroo akkana jedhu roozaan beeku baay'isawe. Inni malaaqaatu. Roozaa hin beeku waa takka hin beeku awwal Afrikaa kiyya baga nagaa dhufte. Roozaa hin beeku waa takka hin beeku ammoo dhugaa jirtu na bira jira. Sigalee ammoo namni kara hedduu takkaan wal sirreeffachuun osoo danda'amu indeet roos akka mareet tanastu abdii raggaasaa fa'aa booda ajandaan ana ta'uu danda'a jedhee jechuun waan akkanaa kana haasa'u kaftaaf balawu baalagee moshlaaqaa sagaxee foon haadha koo sigalee ma itti jajjabeessi malee rakkoon kake guddaa maal akka ta'e beekaatillee wata carraasii kana nama hin gorsitu. Baratummaan kunuu faara lafarra deemu. Allah barakatu. Allah na tawatu barakatu. Aku bisa tawatu. Jirtu baga jiraatan ummata kaali. Bakka ajandaa saamintu ijoollee sadiin kana irraa maal dubbatati mube warra enu raggaasaa warra tuke moo turkee jedhe sila turkee. Sumbira tarre amma sambira tarre. Torbeen ajandaa ka ammallee kabira ajandaa jaruma keessaa dhufa torbee dhufu ajandaa bocaara. Obboleessoo amma waan muumantii ammaa keessa jirurraa dubbadhu sagate waan kanaa amma maalirra jira amma kaleessa sheekaa roobee gobbaa du'eedheeti taaziyaan uteessise har ammoo tuyyuu rooza tuyyuu mucaa hiisisee jedheeti ajandaa biraa nu kenne. Amma sagantaa wal geetteeti roozaa hin ajjeefna jettee birrii walii guuraa jirti kanarraa hin danda'amu sun isin akkana haappenna. Awwal Afrikaa kiyya xiqqoo sirrattiin utaaleetii mubee wajjii xiqqa shawaasoo barbaada mubee duubatti si deebise xiqqoo itti ji'a lamaan takka. Sheekaa gobbaa viidiyoo irratti maal nun jedhaa ture mana obboleessa kiyyaa deemee yeroo mana aftira yookaan sooma dabre jechuudha.
deemee yeroo aftira godhuu deemu shugguxii xarabbeezaa gubbaa jiraa jedhe dubbataa ture. Hin afaxxaramoo shugguxii ilaalaa jedhee nama dubbataa ture jechuudha. Namni obboleessaa miti diinni mana kan kee gizee dhufe shugguxii miti mutaa karraa fuutee awwaaltaa jechuudha. Sababaan isaa guyyaan sun guyyaa murteessaadha. Goonni mana ofii nama waan hin jedhu. Namni mana ofii waan namaan hin jedhu. Oromoon mana ofii nama waan hin jedhu. Especially Baalee jechuudha sii galee ganda kan kee guutuu osoo hin ta'in biyya kan kee guutuu ajjeeftee aanan si obaasee si bulchee si bareechisee sirraa uffisee wanni kun siif hin taane kaatu uffatte sirrii miti kiyya uffadhu siin jedhee sirraa bareechisee sanboota dhimmaaf si gaafata. Marti kennaa kana waliin beeknaa jechuudha. Ammoo mucaan kun dheengaddarraa himataa ture. Haala kaleessaa himataa ture. Wanni himannaa isaa nu fudhachiisuun dhorge yoo jiraate hin taphata, hin qallada. Nama ummata Arsii Oromoo yookaan guutuu bira dabre jechuudha. Itoophiyaa guutuu kofalchiisaa ture mucaan kun. Hay, na duubaan dhufee namni maa isa barateedha. Ana duubaan dhufee maaliif namni akkana godheedha. Hin yaadanna mucaan kun haga dheengadda jechuudha. Amma bira hin tarree justii takka bira hin tarree jedhee gaafa inni irratti waa jedhaan ture hin yaadanna. Keessaan deebi'ee waan akkanaa jedhee meeshaan nutti himaa ture. Hin kabajne malee gaafachuuf hin sodaanne ubeedii kiyya baga nagaannaa dhufte ragaa jirtu jira waan ta'eef jechuudha. Namni mucaa kana hiisise ji'a tokkoofillee taatu akka inni hiisuuf anatu viidiyoo irratti dalagee ammoo uummatallee dubbisee jira. Akka inni hidhamu ana godhe ka jedhu nama hunda qaba fiichara san jechuudha. Mubaarakii kiyya dhugama rabbisti maal. Sheekaa Roobee haga misqaala zarraa waanarraa hin buusu misqaala zarraa dabilii godha waallee naa hin dabalu. Indahum jechuudha. Inni Baalee keessa jiraachuun maayinasiin uffite. Sababaan isaa qaanyii akka har'aa kanan dhufe waan ta'eef jechuudha. Hay. Hundi kennaa waliin quba qabna waan inni godhutti jiru. Ammoo namtichi ragaan osoo jiru waan isarra deemaa jiru ragaa wanni hundi osoo jiru as deebi'ee waan kana as deebi'ee ofirraa difeendi godhuuf nam dhaabatu. Maal jennee wajjin haasofna? Kifti huzzaa hullaa. Dubbadhu mu bishaa. Qoshaashaa. Awal dubbadhu. Yoo maal wanumaan dubbata mataa miilli nu dhibe mee miila amma mataa gargalchinee miila ol gargalchinee sooleeshinii waan kana akkaataa itti ashqaabbatu malee namni illee tartiibni isaa gaariin turre soo affii viidiyoo waraabe jedhee amma Sheekaa Roobee illee kan isin irra waraabdee keessaan na ergite affii akka godhaniif waraabee ture jedhe. Kanaaf akka inni baane nam tokko yoo dhufee nama bira taree maa nama bira taree tuu baay'ataa jira amma. Kanaatu si jamar eenyuun nama bira tare kadhaan bira tare malee maaliin isa bira tare kadhattuun kadhattuudha. Sheekaa Roobee kadhaan as ba'e kadhaan dhufee Sheekaa Gobbaallee dhufee kadhaan isa qaddame maali silma barannaa ajaa'ibdanii mucaa lafaa dhufaa mucaa maaliin sila maaliin lafaa dhufaa nama kadhaan dhaaba wannoon dhuun. akkaataa itti kadhatantu wal caalaa bar kadhaa kana ta'ee kadhaa Nubira ta'an jedhinaaka dhaggeeffadhu hidhamuu isaa barsina alhamdulillah jedhuu qaba uummanni Roobee gabbaye alhamdulillah aspaaltii irraa udaan samoona kana goge manni jimaa nagaa argate ijoolleen sodaa dhiifte bar Sheekaa Roobee fi Sheekaa Gobbaa magaalaa keessa intu bar ijoolleen bulguu magaalaa seentette kararraa fiidi ummanni hiriira bahee alhamdulillah ijoolleen nagaan iskuula dhayxee nuu galti sodaa malee jedhe jaldeeyyii surree godhatte magaalaa keessa yaatette ijoolleen kararraa dheessiti wayita jarri hidhamte kana ummanni nagaa galfata ijoolleen nagaan bilookirra taphatti isin maaluma qaayitan bar anamma Sheekaan Gobbaa hidhame jettee ijoollee gara birrii walitti guurtu mucattii roozaa ajjeefnatte kanan ajaa'ibu jira bar kana bar silaa birrii walitti guuranii itti dabalanii nutti gadin baasinaa jedhanii milishaa kennanii nunona ani bar astaasabii keessan kana naagaluu dide iddeet nama taasibu Sheekaan Roobee kakalee mucaa lubbuun jiru du'ee amrii ta'e du'aayii kadhaa fi jedhee taaziyaa nu teessise kalee nama 1,900 irratti dhaggeeffadhu silaa inni abboo gachalli wayita carraa kenninuuf hinaasa wayita nu haasoo hin jalaasa
tartiibaan haasawaa mubeen haa geeffatu. Itti minuu raabbo. Sheekaa roobe obboleessa isaa ka lubbuun jiru du'eeti daarul akiraa deeme rabbi isaallee haa araaramu nuullee rabbi sabrii haa kennudhee nama 1,900 irra kalee taasiyaan teessise. Sila kanaa ummanni roobe osoo sammuu qabaatanii gadi baatanii du'aa jiraa du'e kana nurraa mootummaa fuudhii achi kaa'e jedhanii silaa hidhuu qabdan birrii walitti guurree milishaa birrii kennine kun kararraa goruu qaba dayyuusni akkana du'aan reefi akkana du'aan obboleessa ofii du'aan hawwu kun as deebi'ee dheengadduma tana ana hiisisee jedhe amma immoo mucattii roozaa jedhamtu tana hiisisee mucattii tana tarkaanfii rannaa fudhaa jennaan donqooroon mahayyimiin akka isaa mana bantee birrii walitti guurti roozaa ajjeefnatte. Girri mikko namatti tolu ati awwali haasaan si jalaa badheeti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubeenuu haga garaa raaftu arginee bar. Rabbi isaa araaramu ani kanaaf qeeqee jedhaa bultee ana namoochisaa bultanii silkii nama 60 irratti bilbile halkan guutuu haga sa'aatii 9 mana erge macarashaa irratti makiinaadhaan. Halkan guutuu namoochisaa bultanii haddaan mootu ajandaa biraa fiddanii dhuftan. Ajandaa yoo nuun jettan maal qaba ni qabbalaallen ajandaa. Nyako ajandaa maal ni qabbalu malaalle mukko ni qabbalaallen. ችግር የለውም. osoo ajandaa nuun hin jedhin ani faati wallaahi mana wayii seenee hin booye maaliif ani abunaallee hin beeka qaamaan beeka sheeka roobeellee hin beeka wanni ani booyeef na dhaga kaasitti nama beeytu kana badaallee yoo ta'e du'aan hin jaalattu atuuyyuu gadi baatee rabbi isaa araaramu ani du'aan isan jaaladhu jettee viidiyoo kee sheer godhe yaasinnatti kolfaa ture kanaan. Natti kolfaa ture nama kamu du'aan hin jaalattu. Dhuguma ammootu mucaan garaa na nyaata. Ambar abuuni yoo du'e bar rakkoo nurraa qannase. Nama hiyyummaa amma kabiraan haasayin amma aariin haasayin amma galgala viidiyoon sun hin jirti ka galgalaa san haasayaa jira kaadhaa dhiisi. Ani dhuguma se'ee rifadhe maa rifadhe seetan. Gaafa ani silkii kana bite iluun birriin erga jedhee iluu galchime silkii kana birrii gadi erge ani bite sheeka roobee maan naan jedhe seeta yoo mucaan kun kana caalaa gadi ba'ee hin maraatiin hin argita naan jedhe siifi iluutu itti gaafatama wallaahi akkana naan jedhe hirri fadhe ani du'e jenna wallaahi billahi akkas naan jedhe duqeeta viidiyoo kaas jala jiraani silkii itti bittanii siifi iluun naan jedhe sheeni roobe gaafa inni asii gadi ba'ee waa wannoo jedhe situ itti gaafatama waan naan jedheef sheeni gobbaa ammoo gaafa inni hidhame jamiilaa hin cadhistaa naan jedhe sheeni roobee na jalaa hidhame obboleessa kiyya rabbii jedhi namoota yoo beeyte jedhe wallaahi sheeni gobbaa ammoo tagalaa bixooshii sheeka kanaati akkasi kadhataa ture an eda du'e jennaan garaana nyaate beeyta sanfaa yaadadhee roobe nama 30tti hin bilbileen halkan sa'aatii 9tti makiinaa mana isaaniititti ergisiisee sobaa jedhanii deebi'anii meelaan hirribni na didee jechuudha. Amma ammoo lakkii ani jechuun kiyya hidhame maaf du'e jedhee nuun jedhe dhufe. Sanuu osoo bilbilallee nu jalaa kaasee akka nuun jedhe homaa miti namni ittiin bilbilin hin jiru. Dhuguma mucaan hidhamuun hadhaa miti torbaan guyyaa 10 bar mucaan erga hidhamu. Jamuu yeroo 4 mooshan itti bilbilan taaziyarra jiraa jedhee viidiyoo jira akka waraaban. Taaziyarra jira nuun jedhe dhagaa ture iluun faati mana iluu jala ture. Taaziyarra jiraa jedhe iluun kunoon jira wayita nama itti dawwalanii bilbila kaasee jara na taaziyarra jiraa natti hin dawwalinaa. Ani immoo namni bilbila oole. Hayyaa itti fufi. Tana rifadhee malee ajandaadhaa hidhamee jira erga hidhame ammootu rakkatee jira waa waliin naa qabaalleen homa jirtu beeyta homaa miti tun hima goona garuu karaa kanaan du'aan obboleessa ofii kaleessa ammoo mucattii tanallee walumaan godhan ndoom rooziin bar mana waajjira poolisiitti deemtee ragaan ta'u jettee baate wallaahi waamanii ni jiran ani ka hojjate obboleessa an obboleessa irratti hojjadhe malee isa irratti hin hojjanne ani ragaa wanti beeku viidiyoo kana jettee viidiyoo san fudhattee baate. Namarrattillee duuluun gaarii miti gorsuudha maraayyuun martuu teenna eessa geessina kunillee
ما قومني كوني وي بدا جنتني akkamitteen نسمع jamni waan hin ta'u أقوى galchi Mube, roozii galchi mube rooziin dhufteerti. Mube gastii kudhan roozii godhiti. galchi me. galcha Gastii kudhan godhiti. Roozii galchi roozii Roozii dhufteerti. galcha. dhaggeeffadha iluu akkam jirta fayyaa keetti laal jamulee tana naasirreessi teenna lachuu waan jedhu kana jalaa kaasi teennaa miti Roozii baadee galcha. روزي قالت والله روزي ችግር የለባትም እኔ ደውልላታለሁ ብዬ ስልክ ሁሉ ወስጄ ነበረ ማታ እንዲህ ሰላሙ ዱቤ አደባስ ግን ወስተር Baadee tayyatu galcha. Roozii erga dhume yookaan immoo ababaa laaki. Andu latta ababaa oreerki. Ababaa takka lama sadii. አኑ ሞዲተረን ቀባነራ ካስቴሙ በ Waara gaggam. nagaa iluu kiyya akkam السلام عليكم مرتي كيسانو waalaikum salaam عليكم السلام ورحمة روزا waan seetanaa sheekaa roobeetiif sheekaa diidaa ijoollee baaleetii naan hin jedhina bakkumsanii wal dhabna جابو نغامي مو بي نغاها مرتي كيسانو نغا جد akkama روزي الكنيس الكونو دول شيستنيمي اني مال بليس انور رفدي واندو اسي okay يقولون عسو ايقاد تكو carraa iluudhaaf kennaa luk roozii waa takka qofa si hima ijoolleen sagateedhan teenna jechaadha choominoonni mana banattee rooziin ajjeefna jedhanii birrii guuraa jiran مو بي انا ما دغاو ميتي انا ما دغاو مي ان تلا اسماعيل نما تكدغو كرادس سان جرين ام روزي انا ما تكدغاو ميتي تزيون انجر ابان دسي سيد سوقين كي يسادي دمي افر بنا دا سوقي كي كيس جرا دفون دندانو لانتي يا جرا بنا دا مو بيتي اني لي جنن بيدو نفقاتي ولا راني ادو بدي مران تناغدا nama suuqii kee irra ba'e shugguxiin gurra uri anatu warqii itti bitaa akka dubara كرادس سان جرين ادو فنيتي كرامتين دو فني كيس ساركون قبو تاتي روزي ايس اندبتني روزي Ummata galatooma. Ummata kana wajjin osoo iyyuu baattanillee. Anamma anjala irraa ba'e erga guddicha gaafa asiin dura amma waan namaa goone hin dandee min dubbannu jechuudha. Meeqa goone hin dhiifne kan darbine. Tuffadhee dhiisan nama kenna kanneen amma nama kenna kaballeessaa nama sooshaa. Hin kijiba namni kenna kun. Kijibdu amma kutaa biraa yoo ta'e namni dhugaa walii maaqa walii namni kenna kijibuu jaalata. Fakkeessu dhugaatti immoo qabda sheekuroo beema kana yoo waan amma ta'e kan amma dhugaa waan kalee lafa jira laafa irra hin jiru. Keessaan namni dhufee mucaan sheek bobbaan hin du'e naan jaa akka malee rifadde wallaahi dhugaa see maal ta'e mucaan jedha fiigee mana mubaarak dhufe. Takkatti mana mubaarak dhufee inni akkasuma laalee akka kijiba ta'e beekee akka sheekoo bobbaan kijibu achuma cufee biraa deemee jechuudha. Wanni bachuma jira wajjin taaziyarra jira jedhee illee bilbila kaasee taaziyarra jira jedhu achi gabbayee illee itti bilbila naalaa kaasee jechuu barbaade. Sirriitti akka walii himuu qabna namni kenna kun maa kijibuu jaalata. Sobuu maa jaalata. Sirrii miti walumaa galatti wanni roobeen godhe wanni sun. Amma bakka biraa osoo ta'e wallaa hin dhiisanii namni kenna sun hin fakkeessiti. Yoo ati dubbattu immoo waan si taree fi minaamin maalii maal nu tara. Maaltu nu tara. Foloorsiin bor gubata kun mubaarak irraa dhibba meeqa gubata afur meeqa gubata. Hedduu gubate yoo kun amma reef ol ka'aa jira jechuudha. Wanni namni nama tarooyitu hin jiru rabbiin malee jecha siin jedhaa bara. Kana maastariif minaamin haqa walitti nimtu jechuudha. In kijiba jechuudha. Nama kenna balleessa. Xiqqaa kenna guddaa kenna balleessa. Guddama kenna xiqqaa kenna balleessa jechuudha barbaade. Yoo haqa walii himtan. Silaarra bakka biraa ta'e gadi fidanii dhiifama gaafachiisanii funyaan qabanii osoo harargee maalii jimma yookiin maalii ta'e wallaa funyaan qabanii fidanii gaafachiisan. Maaliif namni xiqqaan hirrifanne bara. Ijoolleen adda ani beeku kutaa kennan ta'in irrifata kutaa kennaa yoo hin ta'in wallaa inni rifatan dhugaa isaanii maal ta'e mucaan jedhanii waan akkana nan taphachuun gaarii miti haa oofanii maaltu nu ga'ee miti bakka deemanii duubarra salphinnuma qodur kun Oromoo biratti illee salphisanii nama isa jaalatu keessaan sappoorti godhu diyaasporaayyuu biratti vaaliin isaa gadi bu'ee qarayyoonni waan barbaade takkatti rakkoo wayiin qaba jedhee keessaan dhufee nu bilbilu. Osoo inni kudhan bilbila jalaan kaasu nam wallaa dhugaa siin jedha. Aga waa godhuu himuu osoo hin taane aga inni yoo jiraate manni kiraa yoo inni jiraate gaafa osoo ji'an gahin kuma 40 baasee jira kun hojii roobeen hin jiraate. Anummaan jechuudha. Wacci inni barbaadu jechuudha nama waa godhee osoo hin taane amma bakka sanni dan jirtu namni kenna osoo walii hime gaariidha. Kijibuu mana dhiisee walitti kijibuu waanuma ganda ta'e maali hujaa qabdee deemu dhugaa yoo ittiin himte ajeelaa deemuufis ta'a Oromoofis ta'a yoo ati ammoo waliin kijibaa deemte bira dhaabbatte Oromoofis illee ta'uuf namaaf illee ta'u jechuu barbaade achi fixaa kan roozii ammoo
Roziin nama ofirraa dhowru hin beektu nu fakkaata ijoolleen akkanuma waan tiktook irraa afaan bal'ituun Roziin baranne baradhaa jechuu barbaade jechuudha. Akkanuma nama akkana goona akkas goona akkana goona akkas goona tasgabbooytan. Roziin warra akka dhiiraati jechuu barbaade ofirraa nama dhowruu danda'a. Mubee ubeedii kenniitii al takka ubeeda waa dubbatu achirratti ammoo roozii naa kennitu yaa akkuma iluun jedhe rooziin shugguxii miti nama miilaanuu mataa jaraa dha'ee mataa irraa buusee lafarra oofuu danda'u beeta. Nutu beeka roozii qajeelaan waa'ee isii isinitti nama barbaaddanii warri duubaa harka dhoytanii waan hedduutu deemaa jira. Mee ubeed maal jetta? Ubeedii kennaafiiti rooziileen asirratti yaada qabdu nu haa himtu. Egaree fuullee sheekaa bira jirta jechaadhaaf hin beeku. Awwaala irratti galatoomi jedha. Namni dhugaa kun beeytee baay'ee hin jaalatamu beeytee hin jibbama. Wayita wal bira dhaabannee waan wahii waliin jennullee yookaan nama sanii irraa waa fudhachuuf osoo hin ta'in dhugama jirtu wahii namni rakkataan akka miidhame jechaafi. Rooziillee kaleellee taanaan waliin haasofneetiin hin jirraa dhimma kanarratti yoo ka yaadatu taate mana eenyu irratti mana mifta irratti natti fakkaata waliin haasofneetiin hin jirraa waan adda baasuu qabnullee isirraa adda baafneetiin hin jirraa jechaadha. Waan ammoo kara keessaatiin kara biraatiin illee haasa'amuu qabu kara sheetichaatiin illee waan adda baafanne qabna jechaadha. Bira taree anatu hiisisee jedhe sheetichi suni har'a ammoo asirratti bahee inni hiisisee jedhee har'a ammoo kalee achirratti ol bahee miidiyaa irratti obboleessi kiyya fuula aakiraa jira rabbii wal gahee jechuun kuni obboleessa yaadame obboleessa ta'ee akkas jechuun isaa maalitti nama galcha? Lammafarratti hin deebisaniif lammafarra wayita deebisaniif jedhe maal jedhe bakka taaziyaa jira jedhe. Kuni marti maa barbaachise hawaasa kana mara jechuun maa barbaachise? Obboleessa isaa harka ofiitiin hidhee osoo jedheetiin namatti himaa jiru ragaan osoo nama bira jiru har'a ammoo as inumaayyuu namni hiiseetiin hin jedhe nama kanaati jedheetiin maqaa itti moggaasee ofirraa dhiibee ammoo ofii isaati kan godheetiin hin jedhe ofii isaatiyyuu viidiyoo irra dalagee kun rooziin dubbachuu dandeetti. Ofii isaatiyyuu viidiyoo irra dalageetiin hin jira jedhamaatiin hin jira. Har'atti ammoo akka qulqulluu godhanii dhibbaan dhibbatti keessaa galanii nama kanarratti yookaanatu jiraata yookaan amsantu jiraata jedhaniitiin hin xiqqoof dhaaduun illee hin barbaachisu. Kanarratti ammoo rooziillee gaafanneetiin hin jirra maal irratti hiisiftee wanni ati hiisifte hin jira jennaaniin kunoo ani silxaanallee ani harkaan qabu ani mootummaa miti nuun jetteetiin hin jirti rooziin. Osoo waan akkasii ka danda'u taate waan maqaa biraa baafadha malee maal gocha maqaa kanaan na waamtanii jedhaatiin hin turte. Nama hiisisuullee hin danda'u nama baasuullee hin danda'u jetteetiin hin jirti. Asirratti ammoo ajandaa godhaniitiin amma ammoo jedhanii booyuuf boochisuu fi ammallee akka waan bareeda dalaganitti asirratti haasa'uu fi wayitanu ammoo dhugaa itti himneetiin hin jennu. Maal nuun jedhanii numaayyuu jibbaa dhuunfaa wayii narraa qabda waan taateef naan jedhe maqaan dha'ee jibbaa dhuunfaa narraa qabda waan taateef waan biraati wanni itti narraa qabdu malee waan jibbaa kanaatii fi miti naan jedhe namni dhugaa yoo walii hime jechaadha. Kanaafiyyuu miftaamee itti fufi. Yaa akkuma ati jette dubbiini jirra galata isaa baga wal agarre. Ani roozii dubbisnee turre kana dura waa'ee kanarratti hidhamuma abuniitiin sheekaa gobbaatiin wal qabatee roozii dubbisnee waan hin taanetu deemaa ture waan hin taanetu hafarfamaa ture. Roozii waamnee haasofsiisnee turre ubeedii wajjini isiinis waan gara isiitiin jiru ifa gootee waan jiru guutuu nutti himtee jirti siigalee akka dhugaadha isiin tuni nama dhuunfaatii nama jiruu fi jiraatu nama hiisisuu dandeettuu miti nama illee mana hidhaatii baastee hiisisuu dandeettuu miti siigalee. Viidiyoo kana dalaydee jirti. Viidiyoo kana dura garuu akka namni biraa sheekaan roobe akka viidiyoo kana irratti dalage roozii irraalee dhaga'uu hin dandeenyaa nutti himtee jirti siigalee. Kanaafuu deebee ammootu keessaanillee namni baay'een naa ergee jiraan. Akka sheekaan roobe harka keessaa qabu hidhamuu isaarratti akka inni harka keessaa qabu namni baay'een naa ergaa ture. Siigalee. Namni ammootu deebi'ee asirratti dhufee nama kana mara irratti nama 5,000 fi wahii irratti bakka iluunfaa jiranitti mana Mubaarak Musammaatitti namni kun gara aakiraa deemee jira jechuun immeejii akkamii uumuu barbaadeeti. Mucaan kun mana hidhaa jira siigalee qaama mootummaa irratti iyyuu waan akkamii uumuu barbaadeeti.
Sila achi keessatti ajjeesan jechuu barbaadeeti moo qaama seeraatu achi keessatti ajjeese jechuu barbaadeeti moo maal yaadu maal uumuu barbaadeeti si galee. Hin wareerre si galee namni ati nama wahii jaalachuu dandeettaa jibbuu dandeettaa haa ta'u garuu nama kamiyyuu du'aan hin jaalattu. Nama kan nama irratti 5,000 irratti bahee hin du'ee namni kunii jechuun anaaf qaaniidhaan saalfadha bakka isaa si galeen akka ijoollee baalee takkaatti akka ijoollee roobeetitti in saalfadha si galeen. Waan akkanaa bahee uummata kana mara fuulduratti waan akkanaa haasa'uun isa alfadha. Deebi'ee ammallee maal jedhaa waan kana wanniidhaaf deema si galee sukkuumee gara biraatti jallisuudhaaf si galee wanni ani kana jedheef namni mucaa kanaa sagalee tahaa hin jiru. Haa namni gabbahee sagalee namni martinuu sagalee tahaafii jira si galee. Bakka namni kun haa bahu maalirraa hidhama nama kana maalirraa hidhan si galee wanni irraa hidhan hin jiru. Manni hidhaa jechaan inumaa isaaf bakka gaarii wahii geessuudha. Si galee. Kanaafuu namni kamiyyuu ima haa bahu ka jedhu sagalee taheefii jira. Garuu bifa kanaan dhufee nama wahii bifa du'aa wahiitiin lafa kaahanii namni kun du'ee jira jedhanii uummata kana mara keessatti namni hin jinqamin hin jiru. Even ati mubee atiyyuu haga fedhellee jibbu nama kana haga fedhellee jaalachuu baadhu du'aan hin jaaladhuu jettee haasawaa turte si galee. Diinniyyuu alagaaniyyuu si galee alagaaniyyuu bifa kanaan gadi bu'ee bifa kanaan xiqqaatee ilma namaatiin nama ruuhiin jiruuf du'a hin hawwu si galee obboleessa ufiitii miti. Sagaleen karaan sagalee ittiin namaa ta'an karaa baay'eetu jira. Karaa baay'eedhaan sagalee ta'uu fi danda'a. Garuu bifa kanaan gadi bu'ee du'ee jira jedhanii uummata sammara irratti haasa'uun deebi'ee wata bilbilli illee itti bilbilame taaziyaarra jira jechuun sheemiidha anaaf si galee. Bakka isaa itti saalfanne. Nama keessattuu maqaa sheekaa dhahatee wayita kaan daawaa godha jedhee deemurraa waan akkanaa dhagahuun saala si galee gara biraatiin illee xiqqeena biraa namatti fida. Deebi'ee ammallee viidiyoo biraa dalagee. Viidiyoo inni fidee dalagee dhufe maa inni rooziidha namni hiisisee maali waan akkanaa kan inni dalagee jira viidiyoo isaa laalee dhufe yaani. Waan ofii godhanii deebi'anii namatti quba qabuun faayidaallee hin qabu. Wayita quba tokko namatti qaban qubni afurii kun ammootu akka abbaatti deebi'ullee beekuu qaba namni. Akka gara isaa jiru jecha. Kanarratti Roozillee waan tokko nu haa jettu mee Roozirraa yaada isii fuudhii mubee galatoonni. Roozii mee jalqabarraa waan jiru jalqabarraa takka jedhamee waan jiru mee naa ibsi nuu dibsi. Sibira waan jiruuf yaadni tokko dhiifama wajjin. Osoo gara Roozii hin deemin waa xiqqoo dubbachuu barbaada. Ani Roozii takka argeen beeku yeroo jalqabaatiif argu jira TikTok irratti. Eessumattuu argeen beeku maqaa isii Roozii hedduu beeka garuu Roozii tana hin beeku amma fooloo godhe takka hin beeku. Dhugaa dubbachuu jiraan. Wanni irraa dubbataa jiru mana namaatitti ijoolleen bananii nama 1,900 irratti bakka sheekaan roobee jirutti duula isirra godhaa jiran. Ajjeefamuu qabdii mallaqa walii guurraa akkana goonaa hin dhabamsiifnaa akkam isiin nama keenya dhabamsiiftii gosti isii gosti Roozii jedhalla. Gosti Roozii tuni roobe keessatti humna godhattee nama keenyarra dhiibbaa godhaa jirti. Kanaafuu gosa tana roobe keessaa dhabamsiifnaa. Sheekaa roobeettu kana kaayee achirratti mariin godhamaa ture. Ol bayeeti ati maal mataan kee maal ka dalayteef nama biraa irra duulta jedhee anaa dubbii eegale achi keessaa ganna darban ansaniif dhufee mana banadhe. Tokkoffarratti Roozaa waan dubbachuu qabdu amma dubbachuu namni sheer sitti hin goone sheer Roozatti godhaan jenne an ufumaa dubbachuu jira. Dhuftee rabbi si fide. Dhaamsi tokkoffatta ansii qabu. Duutee badda malee balatu bu'a malee TikTok irratti namni sheer si godhee dhayxee gastii namaa seentee ofin salphisin naa qabadhu. Dubbachuu barbaadda. TikTokan qabdaa magattuqee laalee 100 wayi qabdaa mana kee banadhu ibsa kennuu qabdu deebii ofirraa deebisuu qabdu viidiyoon ta'e laayiviin ta'e mana kee keessa dubbadhu. Salphinni ati uf salphiftu maali beektaa? Yoo mana hooleeyyiin sheer si gootee gastii namaa keessa dhayxe salphatte ofillee xiqqeessite warra keellee gosa keellee xiqqeessite. Lammaffarratti ati kana booda ganda san keessatti diina hedduu qabdaa of eeggannoo goota. Sa'aatii itti baatu sa'aatii itti galtu situ laallata obboleettiitii. Nama mobaayila sirraa butu, nama duubaan dhufee si dha'u, nama baajaajii si buusu hin beektu waan taateef diina sitti godhee jira waan ta'eef sheekaan roobee of eeggadhu. Aaf ba'aafi maal jedhee mucaan kun gaafa achii gadi ba'e mucattii tanan dhiisuu anillee hin dhiisu jedhee dubbate viidiyoo hojjate jira. Dhageeffadhu. Yoo ati waan kana ka gootullee taate yooma atuu dhimma kana ka gootu taate an sii quunnee jira. Dhiiraati. Nama mootii kee tuqe nama kee tuqe nama mootummaa kee arrabse waan saniin kunoo waan kana godhee jettee dhayxee himtee
poolisni si dhageettee yoo nama saniite ati dhiirummaa qabdaayu ufiin boone. Sadaffaratti akkuma jarri fira qabdu warri amma gara sheekaa dhaabatee lolee balaa buusee miidiyaa kanarratti ol nadhiisaa gan nadhiisaa jedhu kun atillee gosa qabda fira qabda zarii qabda nama si jaalatu qabda. Dubbiin tun asitti akka qabbanoytuuf gosummaa keessa atiin galin nama si tuqe hoo fira keettu jira gosa teettu jira nama keettu jira. Tan akkasii naa qabadhu maaltu ta'e waan jedhu irratti asirratti kiliir godhi ofirraa deemi wanni an sii dhaamu jala sararee ammallee irra deebi'ee duutee badda malee maa mana sheekaa hin taane mana jaraa dhayxee gastiin seenteen dubbatin namni dhufuu barbaada mana keetii dhufee si waliin maree haa godhu itti ufi. Nansaan gastii siddatanyaa ofiiyyuu siddatanyaa karaarra jiru warra karaarra taa'eetiin achi afaan banu sanitti walaa ziyaar maal fedhansan bakka ittiin kennu takka jedhu qoositti maa na ajjeesuu miti ana ufuu ofirraa an iskaarbii xuree akkana narraa godhuu hin danda'amu beekii naan sodaatiin oma takka roobee tiyya biyyatti dhaladhee guddadhe na jala jirti oma takka naan sodaatiin abshir jedhe inni biraa ani nama hojiiti nama dafqee bulu malee nama irdaataan kadhadhee kadhaadhaan zakaadhaan jiraatu miti inni yasiraa sa'unee maannime haqanyaaf ani ifaajee xaareetiin bulu sarjarii ta'eetu ka'ee ji'a lamatti kaan hojii kiyyatti gabba hojiin beekama malee basiraa inni mittaawwaqa waan akkanaatiin illee hin beekamuuti ani. Inni biraa wannan siin jechuu barbaade sheekaa roozattu isisee qaama seerattu hidhe wanni beekuu qabu abbaan barbaade qaama seerattu hidhe maaliifi abiyyiin tuqe abiyyiin arrabse hidhamee jira waan hin jenne afaan isaa hin laqallaqe hin baxraaniqe seerri hidheeni jira.